hordoftoota YouTube kakuu akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa keessan waaqatu har'a goommana jechuudha raafuu foon wajjiniin hojjechuudhaa fi haala hundumaa xumureetiin dhufeen jira jechuudha. Video kiyyaa gadhumaa daawwadhaa YouTube kiyyaa hara warra subscribe godhaa like godhaa sin jedha. Egaa har'a foonii fi raafuu walittiin dalaga jechuudha. Foonsaa qopheeffadheetiin jira garuu ganaa qulqulleessa ganaa dhiqaa kana isa kanallee goommana kanallee jechuudha. Ganaani raafuu kanas jechuudha ganaan isa sirreessa akka sirratutti jechuudha. Goommani ishee akka ajaa'ibaa bareeddee lafa maasii warra keenyaa keessaa ishee funaanamtu kichuu ishee fakkaatti baay'ee jaalladheetiin jira. Goommana wanti keessa deemtanii maasii keessa deemtanii funaantanii beektu sin funaantanii beektu yoo taatan natti himaa ani garuu dhugaa funaaneetiin beeka yeroo baay'ee ta'uu baatullee yeroo wayitti funaaneetiin beekaa jechuudha maasii keessaa dhufu. Egaa akkasti goommana kiyyaa akkanatti sisirreeffadheen bu'een jechuudha. Qeexxa'een jechuudha nan qeexxa qeexxa'uu jedhaman jira qanaxxasuma qeexxa'uu jedhama. Akkasti waan qopheeffadhee adeemsa isaa hundumaa daawwadhaa isiniin jedha. Ogummaa xiqqoon qabdu akkasti ani yaa foon ayyaanarraa hafte waan jirtuu fi ka'eemee goommana makanaanii foon kana hojjedhee maaliifin immoo hojjedhee dhoskammooti daawwattoonni koosii haa ilaalanii haa nyaatanis warri goommana kana raafuu kana baay'ee jaallatan hawwanis jiru yaada jedhuunan gara keessan dhufe isiniin jedha. Isin immoo gaalaa eeggachuun dagatiinaa isiniin jedha. Garuu keessaa bahanii isin agarsiisa malee daqiiqaan baay'ee dheerata. Amman ganaa goommana kana hunda ishii qeexxa'ee dhiqee sirreessee maal jedhutti keessaatiin bahaa jechuudha. Shunkurtii akkasiin qopheessadheetiin jira jechuudha. Shunkurtiin kiyyaa xiqqoo ishee guddaadha. Haala kanaan hin qopheessee shunkurtii distii duwwaattiin godhee isa booda abdarran kaa'aa jechuudha. Shunkurtii kiyya akkanaan irra kaa'eetiin jira. Zayitiitti godheen wal faana bisheessa jechuudha. Kunoo zayitiitti godheen ni bisheessa jechuudha. Shunkurtii kiyya haala kanaan bisheeffachaa jira jechuudha. Shunkurtii maqofaadha kanan bisheessu amma. Bistishi yoo harkaan qabe malee naan tokko irraa mucuca. Ogummaa xinnoon qabdu isiniin jedheera ijoollee keenya waa isinitti himaa mudannoo koo dhugaa waaqaa yeroo biyya Arabaatii dhufee akka dhufeen jechuudha. Dhufee gara guyyaa shanaffaa natti fakkaata waansa. Isa booda mana keessaa mana obboleessa koon ture ichi namni keessummaatu dhufa. Keessummaan sirriitti jira ture. Isa booda nyaata qopheessu anaan timaatimii salaaxaa isa qopheessi jedhanii waan itti daddabalamu fa'aa qoosxaa kana fa'aa waan ta'e goggodhaniiru. Waan nama dhibu dhugaa waaqa timaatimii akkasa biyya keessatti kukkutuu wallaati. Ani ergi nyaata biyya keenya hojjedhe waggaa meeqa reemee isinitti agarsiisu rabbi waggaa meeqadha. Timaatimii akkamitti lakka isaan akka wayii godhanii akka dhedheeraa wayii godhanii hojjetu. Akkas isiniin jedha dhugaa amma biyya keessa dhuftanii amma hojii biyya keessaallee itti bartanitti dhugaa namarraa dhedheerataa namaan qaratu biddeen faa toshuun kun bukoo bukeessanii absiitii faa buusanii wal qixxeeffachuun kun faammoo fatanaa ajaa'ibaatiga. Akkasii isiniin jedha. Shunkurtii kana amma gara bishaatti dhufteetti waan ta'eef
foon wajjiniin walitti awwaada jechuudha foon faana. Kunatti shunkurtiin koo sirriitti ashigaarii naaf ta'ee jira jechuudha. Amma fooniin itti godha. Foonii akkas fakkaata jechuudha. Foon itti godheetiin jira. Amma walumaan sochoosanii waliin waaduudha jechuudha. Sochoosuun naan taanila biradistii ishee amma harkaan qabutti sochoosuun rakkisaa jira. Kanaafuu mee takka keessaa ba'een harkaan qabeen tokkoon sochoosa na rakkisaa jira. Bishaan ittiin godhu foon ofiidhuma isaa bishaan qaba waan ta'eef kanumaan sosochoosee sirriitti akka inni waadamu godha jechuudha. Argitanii kun amma gara bishaachuutti dhufeetii jira. Amma lamaan isaayyuu walitti maal jedhan walitti bishaateetii jira jechuudha. Kanaaf amma qimamiitti godheen qimamii isa jala itti godhanidha kuni. Isa booda amma garuu raafuu sana fideetti godha jechuudha. Raafuu sana itti godha. Tani akka ajaa'ibaatti bishaateera. Bishaachuu keessa beeyyuun gurraachee jechuudha. Sirriitti waan bishaateef isaaf immoo raafuu faana bishaataa jechuudha. Sirriitti immoo koppi jedhee fassas jedhee bishaata jechuudha. Kunoo raafuu kiyya akkasittiin dhiqee qulqulleesseetiin jira. Ittiin godha jechuudha. Yaami aasaa ittuga. Yaami aasaa ittuga kun hoteelattu ko baay'ee filatamaadha. Namni sirriitti filatee nyaata yeroo baay'ee iyyuu midhume faana maan jedhu yeroo namni ajajatu jechuudha. Fakkeenyaaf mana tokko faa mana baay'ee sirriitti bareechanii mi'eessanii hojjetanii yeroo barbaadde dhaqxeen argattu. Kasi kaasiniin jedha. Isa booda raafuun kun sobdeetu balaf jetti malee amma kun gadi galoo wayitaate jechuudha. Yeroo hurkisaa dhufee gadi ishee qabu. Baay'ee ani ishee muka ishee quncisanii itti godhanis itti godheera. Waanan jaalladhu jechuudha. Namoonni kaan garuu baala ishee qofaa warri godhanis jiru. Kun akkuma manaattidha isiniin jedha. Bakka manaan qadaadha. As ga'ee jira jechuudha. Raafuu fooniin jechuudha. Raafuu fooniin as geesseetti amma bishaachuutti ka'eera jechuudha. Kanaafuu amma shunkurtii adii fi zinjibila kanan itti godha jechuudha. Ulfaan haa bishaatu. Sila shunkurtii dhuma qofadha kanan bisheesse. Akkasi jechuudha. Amma yeroo inni sirriitti bishaataa deemu waan barbaachisutti godhaan deema. Aga dhumaa na daawwadha. Ashaboon itti godha argitanii sirriitti bishaateera. Isa booda immoo ashaboo faan immoo kun barbarree miti. Maali mixmixa maal jedhama afaan Oromoodhaan? Daabbusee. Banneerra ga. Ay akkasii isa booda kanaan sirriitti xinnoo sochooseenii yaa'u mixmixaa kanaan akkasumatti itti godhee namni dhiisuus danda'a. Ani garuu xinnoo ishee akkanii xinnoodhuma ishee kalarii isaa yookaan bifa isaa jijjiirratuuf jedheeni qaaraallee gana waan inni itti godhuufi isa booda ga'amma gara xumuraatti fideera baay'ee amma waan haftee qimamii tokkotti godhee dhadhaallee itti godhee waan nama dhibu'an bishaan xabuu ittiin goonela siruma bishaan ittiin goone kun hunduu bishaanuma foon of keessaa yaasaa tureen bishaatee as gahee haga ammaa jechuudha.
Kana booda immoo irraa baasuuf hin jirayyuu waan ta'eef qimamni barbaachisu tokko tokko itti godhaa. Kana kan biraallee ittiin godha jechuudha. Kunis kan biraati. Isa booda ishee kana ergi xiqqoo sochoosee dhadhaatti godhee qaaraatti godha jechuudha. Uma gubbaatti dhadhaatti godha jechuudha. Dhadhaa itti godhee akka isheen bareeddu ilaalaa dhugaa waa qabsuma baay'ee bareeda. Baay'ee akka mi'aawus beekamaadha jechuudha. Seeraan sochoosaa. Daqiiqa lamaaf keessaa bahee sochooseetiin turee umarratti qaaraa itti godheen baqqaanan dhaamsaa jechuudha. Kana fakkaata.